Ayee galatooma akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa jirtu Ramoo gara kanaan dhufne yaada kanaallee isinumarra dhufe akkuma yaadattan torbanoota dabran kana baruulee dhedheeraa barreessaatiin ture. Baruuleen sun haala biyya keenyaa fi haala saba keenyaa irratti kan fuulleffatanii fi uummanni yoo hubate faayidaa qabaachuu danda'an yaada jirurraa kan barreeffamanii. Namoonni hedduunis naqunnamuudhaan gara sagaleetiin dhiyaachuus jaalatanii garuu immoo dhimmoota tokko tokko irratti keessattuu namoota siyaasaa keessatti hirmaannaa hin qabne sooshaal saayinsii keessatti hin jirreefillee ibsa barreeffamoota irratti ibsa kennuun faayidaa irra qabaa yaadni jedhu waan dhufeefi kanaaf har'a bifa leekchariitiin isinii dhiyeessuudhaaf murteessee akkuma guyyaa godhaa turre yeroo isintu murteeffate har'a teestii goone bifa leekchariitiin barreeffaman deengadda maxxanse waa'ee dhimma ulaa galaanaa irratti wal qabatee jiru irratti barreeffama sana gabaabaatti erga wal yaadachiifne booda itti aansee immoo akkaataa gaafilee isin biraa ka'antu jira. Gaafilee amma 10 ta'an funaaneen jira gara koomentiidhaan isin barreessitanii gaafilee saniif deebii kenna. San booda immoo performansiin irraa akkam akka ture egaa waliin mari'anne booda barreeffamni boruuftaan maxxanfamu jira. Barreeffama sanarratti illee bifa kanaan ibsa walii godhaa waliin mari'achaa deemnaa. Yaan akeekni isaa takka kaayyoo waan kana godhu hubannaa walii kaasuu irratti kan fuulleffateedha jechuudha. Egaa akkuma jedhe waggaa lamaaf ta'a Itoophiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu dhimma ulaa galaanaa ajandaa godhee dhiibaa ture. Jalqaba gara Somaalilaandiidhaan yaalame sunis bakka hin geenye. Saniyaas immoo gara Asab takkaahuu gara Eertiraa irratti kan fuulleffatame ololli hedduu oowweeti kan deemaa jiru. Keessattuu haasaan torban dabre paarlaamaa irratti godhame ka miirri isaas hedduu ol ka'e ka ho'i isaas hedduu ol ka'e waan ta'eef deebiin gamaa gamanaa biyya keessa biyya alaatii Israa'elis dhufaa jiru kan ol ka'e waan ta'eef kanarratti yaada barreessina. Akkuma barreeffama keessatti agartanitti dubbiin ulaa galaanaa kun dubbii ijoo biyyaati. Ijoo istiraatejii biyya saniitii fi naannoo saniif hedduu murteessaadha. Wanni akka waan kanarratti sirriitti barreessuuf na kakaase Abiyyii fi dabballoonni mootummaa dhimma kana hedduu gama tokkoon ho'isanii gara kaaniin garuu akka dhimma salphaatti yeroo gabaabaa keessatti humna xiqqaadhaan injifannoo argachuu hin danda'amu irratti kan dhiyeessaa jiranii. Haasaa san keessatti olaaltan nuti uummanni Itoophiyaa miliyoona 130, Eertiraan miliyoona 3, Itoophiyaan waggaa tokko keessa miliyoona 3 dabalti yeroo gabaabaa keessatti irra facaanaa kan jedhan agarraa. Kun haasaa san booda namootumaan tokko tokko hoggan gaafadhu namni gariin keessatti warri diyaasporaa jijjiiru kun tokko tokko vakeeshiniidhaaf Asab deemuudhaaf qophaa'uudhaaf yaadi hundi akka jiruun arge. Kanaaf mi'a fachaa xiqqoo wanni kun akka laaffisanii ilaalan kanaa miti. Laaffisanii ilaalanii yoo akkatti deeman taate balaan isaa akka biyyaattis akka sabaattis guddaa waan ta'uuf waan kana wal barsiisuu qabna kan jiru irraa kanatti deemnee jechuudha. Haalli kun hagam takka laafaadha. Hagam takka xaxamaadha. Humni Itoophiyaan amma keessa jirtu, haala Itoophiyaan amma keessa jirtu buufata doonii Asab humnaan qabachuudhaaf dhuguma ni dandeessisaa eega jedhu fuulleffannaa xiinxala kanaati jechuudha. Lola biyyoota lamaa egaa Itoophiyaan Asab humnaan qabachuudhaaf amma kabiideessaa jirutti humnaan qabachuudhaaf lola biyyoota lamaatu gaggeeffama. Lola Eertiraa fi Itoophiyaatu gaggeeffama. Lolli biyyoota lamaa keessaa kamtu mo'achuu danda'a? Lolli kun hagam takka dheerachuu danda'a?
aarsaa gamta akkas kafalchiisuu danda'a. Bu'aan isaa hoo maali jechuudhaaf ulaagaalee gurguddoo hedduu jira. San keessa warri gurguddaan 5 irratti fuulleffachuu dandeenya. Tokko jabina humna waraanaatii fi humna nageenyaa biyyootaati. Lammaffaan hiriiraa fi hariiroo waraanaa takkaa'uu guuza gamni lamaan baafachuu danda'u jechuudha. Guuza jechuun gamaan dhaladheetti jigii gama jiddu galeessa Oromiyaatti kan jedhamu kana jechuudha. Sadaffaan hamma deeggarsa hawaasummaa biyyoota lamaan san keessaa dhufuudha. Afuraffaan immoo haala diinagdee yoggaa jennus guddina isaa akkasumas baasii biyyi sun baasu jechuudha. Shanaffaan dhageettii dippiloomaasiiti. Yeroo murtaa'aa tokko keessatti yeroo ammaa fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa weerartee waraanaan injifattee ulaa galaanaa san qabattee itti fayyadamuudhaaf wantoonni 5 kun guutamuu danda'uudha qaban jechuudha. Jabina waraanaa cimaa lolee mo'achuu danda'u. Guuza warra kaan irra wayyaa biyyoota ollaatii fi biyyoota biraatirraa guuza jabaa deeggarsa hawaasummaa uummata biyya ofii keessatti deeggarsa hawaasummaa cimaa haala diinagdee lola san baadhachuu danda'u akkasumas dhageettii dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii yookiin immoo firoota dippiloomaasii qabaachuudha barbaachisa jechuudha. Kanaaf dhimmoota 5 kana madaalleeti kan lolatti deemnu. Humna waraanaa irraa yoo kaanu taate raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Egaa lola kana kan geggeessu hunda caalaa raayyaa ittisa biyyaa ta'a. Raayyaan ittisa biyyaa takka makkalaakayaan takka naashinaal armiin Itoophiyaadha yeroo ammaatitti lola biyya ollaa tokko wajjin godhee lola biyya ollaa sanirraa takka sirna biyya ollaa san jijjiiree takka lafa takka irraa muratee qabatee turuu ka dandeessisu humna qabaa jennee olaalle kan qabu ka jedhu ta'ina. Maaliif tokko seenaa waggaa 7 kan haasaa jiru. Waggaa 7 irraa warri wayyaanee godaanee abiyyi aangootti waggaa dhufu waraana warri wayyaanee jaarrate kan dhaale. Waraanni sun dantaa murna sanii bifa fayyaduun ijaarame. Abiyyi dantaa isaatii bifa ta'uun haaromsuudhaaf waggaa tarkaanfii fudhatu tarkaanfiin inni fudhate kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Kan namoota keessaa jijjiiruu qofa. Haardweerii qofa keessaa jijjiiree jechuudha. Qondaalota, jeneraalotaa fi qondaalota adda addaa sabaan Tigree ta'an keessaa baasuu bira dabree hojiin riifoormii keessattuu imaammata isaa jijjiiruudha. Fi akeeka loltummaa indoctrination purpose of war wallolli sun waraanni tokko loltuun tokko waggaa duula deemu waan du'ee ajjeesuuf qabaachuu danda'uudha qaba. Ideoloojii qabaachuu danda'uudha qaba. Eenyuufin du'aa kaayyoo kamiin deemsa ka jedhu kun haaromfamuu qaba. Yoo adattan gaa warri akka kiyya dulloomtan dabana Ihaadeeg maaltu ture? Heera mootummaa tiksuu fi abiyyootaayyuu dimokiraasii tiksuu ture. Mee bakka jirtanitu gaafadha. Bara bilxiginnaa tana akeekni raayyaa ittisa biyyaa maali kan jedhu loltoonni kunuu sirriitti leenjiin hin kennamne jechuudha. Egaa raayyaa ittisa biyyaa leenjii gahaa haaromsa gahaa keessattuu bifa yaadaatiin imaammata gahaadhaan hin ijaaraminitu Abiyyi aangoo qabatee waggaa 2 keessatti lola Tigraay seene. Lolli sun waraanni sun lola Tigraay seene 7 keessatti injifannoo arganne haa jedhamu malee balaan dhufe akkuma yaadattan jarri gara lola riphee loltummaatti deebi'anii haleellaa geggeessaniin miidhaa hagammaa warri mootummaa kun amanuu hin dandeenyetu raayyaa ittisa biyyaa sanarra gahe. Keessattuu warra lolee lolchiisu warri sadarkaa mato alaqaa shaalaqaa irra jiru front line irratti lolchiisu mid level commanders jennuun kun namni xiqqaan hin dhumne jechuudha. Warri lolee lolchiisu kan waggaa 10 hamma 20 muuxannoo qabu achitti murruqte. Yeroo baay'ee taankii fi madfii achitti barbadaa'ee booji'ame ilaalla. San caalaa garuu warri lolchiisu warra sadarkaa shaamballii shaalaqaa jiru kana leenjisanii lolatti seensuudhaaf waggaa 15 waggaa 20 sanii ol fudhata. Kun miidhaa guddaa turre ga'ee jechuudha.
mo'amee Tigraay keessaa bahee olmoo sadarkaa Finfinnee dhufan irra ga'ee san booda lola marsaa dhumaarratti illee nama hedduutu miidhame. Raayyaa ittisa biyyaa bifa kanaan miidhaadhaaf saaxilametu deebi'ee immoo Amaaraaf Oromiyaa keessatti lola keessa seene. Lolli Oromiyaa fi Amaaraa keessatti geggeeffame miidhaa biraammoo fideef. Kunis maali? Akkuma beektan saboonni lamaan kunii fi naannoleen lamaan kun bakka lakkoofsi wayyabni raayyaa ittisa biyyaa irraa dhufe naannoo fi saboota lamaan kana keessaa. Wal waraansi waliini civil war naannolee lamaan kana keessa godhamu loltuu kana ajjeechaaf ka du'aa bira dabaree saayikooloojikaalii rakkoo keessa geesse. Lolli naannoo lamaanitti